Kaayoo Oromoota gufachiise wareegama gootaa tuffachiise qeerroon mirga saadiinatti laatu bineensi kalii nyaate nu nyaatu hambaan naftanyaanuun firan taatu mataa qabna seenaa ilmi nyaatu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kenna. Anaa jiraatu baga jiraattan namni jiru naguma wal gaafata. Har'aan tanagaa appilikeeshinii dhametti waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe sirba sa'aatii 24 guutuutiin ammallee guutina jechuu deemtanii haamee isin haa ta'u. Sirba haaraa kaleessa lakkifame sirba artist Hamza Hassan. Sirba ajaa'ibaa kana furuggatee jira gaa mucaan xiqqaan Hamza Hassan yoo jennu hedduun keessan gaa wal gaggaafatu maltanii hedduun keessan ammootu bara dheeraa beeytan Hamza Hassan har'aan tana ammootu waan ajaa'ibaa kana qabatee as ba'e gaa. Mee Hamza shubbisnee takka. Kaayoo Oromoota gufachiise wareegama gootaa tuffachiise qeerroon mirga saadiinatti laatu bineensi kalii nyaate nu nyaatu hambaan naftanyaanuun firan taatu mataa qabna seenaa ilmi nyaatu. Kaayoo Oromoota gufachiise wareegama gootaa tuffachiise Hamza Hassan. Sirba kana yoon ilaalu dhugaa rabbii sirbi kun artistiin kun cuunfee waan waggaa 150 Oromoon keessa tare tana gabaabsee waan daqiiqaa 10 hin geenye nu ibse. Artistii jechuun akkana. Artistii jechuun qaroo sabaa, akeektuu sabaa, ka daandii sabaa akeektu ka waan sabni kaleessa keessa taree fi har'allee keessa jiru cuunfitee dhalootan geettu. Artistii jechuun akkana homaa homee sanniini miti jecha inni ka'umsa ittiin ka'u kanaan ala wanni dabalan hin jiru. Jecha kana react irratti wanni godhan takka hin jiru. Xumureet jala muree gubbaa muree koobee lafa kaa'e maal itti dabalare hayyoon jecha nama saama beeytanii mucaan dhugaa hayyuudha. Kaayoo Oromoota gufachiise wareegama gootaa tuffachiise qeerroon mirga saadiinatti laatu bineensi kalii nyaate nu nyaatu hambaan. Eeyyeen kaayoo Oromootaa gufachiise eenyu baana gaa bineensa har'aa kana baana. Oromoon waan waggaa 150 itti xaaraa dhufe dhalarraa dhala itti guddise kun kaayoo takka qaba. Mul'ata takka qaba. Uf duratti waan takka laaleeti deema. Bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa ardii Oromiyaa sanii jedhee. Hanga har'aan tanaallee kan wareegamaa jiruuf waa takkitti tana jechuudha. Bilisaan ta'ee lafa ofiitii irratti bilisummaa ofii goonfatuu fi walaboomsuudha biyya ofii tana. Yoo jaalate ammootu yoo isaa guutte ollaa wajjin illee jiraachuudhaaf hin jibbine. Walabummaallee dhiisee ollaa wajjin illee jiraachuu hin jibbine. Kaayyoon Oromootaa tan inni har'aan tan diinni firamitti fakkaatee gufachiise tan Hamzaan jala koobee hime tana jechuudha. Naftanyaanuun firan taatu mataa qabna seenaa ilmi nyaatu. Qeerroon mirga saadiinatti laatu bineensi kaleessaa deebi'ee har'allee nu nyaatu eeyyeen xumureeti jira gurbaan. Qeerroon mirga isaa kana laatuu diddaadhaaf bakka kaleessa naageetti naataate obboleewwan koo jedhee itti kennate san gaabbee jira qeerroon har'a deeffatee jira. Qeerroon bakkayyuu itti duulanillee bakkayyuu itti fixanillee keessa isaa jirti. Onnee isaattu onnee qeerrotu maaliif akka kaleessa qabsaa'e maaliif akka har'allee qabsaa'aa jiru beeka. Hanguma fedhanillee irra taa'anii hacuuccan kaayyoo isaaniitti irrallee hin dabarsan qeerroon dabarseellee dantaa kanaan kennu. Warri qabsoo keessatti gaa waggaa 100 jiraannee jaarraa tokko qabsoo keessa jirraa jedhanii warri cinaa jaarraa qabsoo keessa jirra jedhan warri maqaallee jaarraa fa'aa baafatan
Jaaroyyiin sun jechuudha. Har'aan tana goobanaa ta'aniit ilmaan Minilikiif ergaman. Goobanaan seenaa isaa keessatti kaleessa Minilikiif ergamaa ture. Har'allee fakkaattonni jaraa warri qabsoo tana waggaa dheeraa irratti laamshaan jennee nuti abboota keenya jenneetu Oromummaa tanaa isaanirraa dhaallee nuti jennu har'aan tana bakka sanitti kufanii jiran. Qeerroon ammoo bakka sanitti hin kufne. Qeerroon hammamillee hacuuccan irra jiraatu, hammamillee rakkoon irra jiraatu, hammamillee ba'an irra jiraatu. Qeerroon waan kaleessa du'eef waan hiriyaan isaa qalama qabatee biraa wareegameef hin beeka. Har'allee dabarseetiin kennu. Meetti ufii Hamzaati. Kaayyoo Oromoota gufachiise wareegama gootaa tuffachiise qeerroon mirga diinatti laatu bineensi kan nyaate nu nyaatu hambaan nafxanyaan ulfiran taatu mataa qabna seenaa ilmi nyaatu. Hambaan nafxanyaan ulfiran taatu madaa qabna seenaa eeyyeni madaa qabna madaan fayyine qabna. Waggaa 150 madaan keenya osoo hin qorre keessa nu hooqu. Madaa keenya qoreedhaan diru madaa keessa akka nu dhiibuuf. Madaa keenya irratti ashaboo firfirsu akka nu belbeluuf. Madaasan qabna. Madaasan baana Hamzaa. Madaanurraa hin qorre qabna isaan waliin deebinee fira ta'uu dhima hin dandeenye. Abadan fira ta'uu hin dandeenye. Isaan wajjin jirullee hin hawwinu. Warra isaan waliin jiruu hawwatu warra ammootu maal na godhanii hin beeyne, warra kalee hin beeyne, warra seenaa hin beeyne, warra seenaadhaan sheekoo jedhu santu har'allee akkuma abbaa isaanii deebi'anii alagaasanii ergamanii bineensa lammataa nu nyaachisuu deeman. Bineensi lammataa nu hin nyaatu jedheen Hamzaa. Hamzaa itti fufi. Bineensi kan nyaate nu nyaatu hambaan nafxanyaan ulfiran taatu mataa qabna seenaa ilmi nyaatu. Hambaan nafxanyaan ulfiran taatu. Jarreen sun nafxiidha gubbarraa haga jalaatitti nafxiidha isaanootu isaan dhali. Hambaan isaanii ammootu gattaan isaanii warri fincaan jaraatiin dhalate warri kaleessarraa jaraa ergamuu dhaalmayaan fudhate har'allee akkasumatti saba kana gidirsaa saba kana jala jalatti qabaa jiran. Hambaan nafxanyaa nafxanyoota qofaa miti warra kal'oo gogaa Oromoo uffatte san baana. Sirna nafxanyaan ijaare kan Oromoon jibbee abaare way deebisuun taare. Sirna nafxanyaan ijaare ka Oromoon jibbee abaare way deebisanii sirna san gadhaabuun tayaare. Sirna san deebi'anii har'allee faffaarsuun tun akkamitti taatire jedhe. Sirna Habashaanga bu'uurse suni har'an tanallee waggaa 150tti jaarraa ilmi namaa qaroome kanatti bakkuma san jiran, bakkuma san abjootan, nugusummaa san abjootan, olaantummaa isaanii san ilma namaa foon isaanii ciranii nyaachuu san har'allee achuma abjootan. Jaarraa san keessa hin jirru garuu isaan jaarraa tokko dura bakka jiran san har'allee bakkuma san abjootan. Tana baana. Oromoon sirna san qofaa miti warra sirna san jala deemullee hin abaare. Hangarraa goobanaa hin abaare. Sanyiin si haa cittu jedhaan goobanaadhaan Oromoon hangarraa garuu hin cinne har'a warri abaarsitee na bakka arganne warri har'an tana nu dhibaa jiru warra sanyiin isaa haa cittu osoo nu jennuun cituu diddee har'an tana tuun caffee Oromiyaatti tuun masaraa seente kana beeyi. Goota fayyuu hidhaa keessatti nu bituuf dhamaati har'as ilmoo dhabdeet boossi tan Oromoo haati. Har'as ilmoo dhabdee boottii tan Oromoo haati jedhe. Oromiyaa baana. Oromiyaan qaqqaalee isii dhabde. Oromiyaan lafa ol deemaa isii dhabde. Oromiyaan kichulee isii dhabde. Barataa qalamaa fi daftara fudhatee manaa gabba'ee dhabde. Oromoon waggaa 5 tana keessatti waggaa 5-6 tana keessatti ilmaan isaa 6,700 rasaasaa kennee 20-30 qaama hir'uu taasiseet 60-70 buqqiseet biyyarraa godaansiseet miliyoona 1 ol ammootu buqqiseet sirna har'an tana alagaan abbaa itti ta'e kana fide. Tan Oromoo haati har'allee booyaa jirti. Haati Oromoo barataa isii dhabdee booyaa jirti. Haati Oromoo hayyuu isii dhabdee booyaa jirti. Hayyuu isii hidhaa keettee booyaa jirti. Ta Oromoo har'allee haati booyaa jirti.
alagaadhaaf gandi cidhaa dhiichisaa jiran cidha Oromoodhaaf ammoo boo'icha Oromoodhaaf ammoo dhiiga dhuftee dhiiga deeyna imaanaa dhaloota dhaloota san harkaa qabna har'an tana lafeen jaraa dachiin nu irra deemu lafee jaraati dachiin nu irra deemu margi nu irra jennu dhiiga jaraatiin margi kanaaf jecha amaanaa jarri irraa kufan san dhaloota har'a jiru kanatu harkaa qaba abadan dhaloonni har'a lafarra jiru kun hanga du'ee badutti kaayyoo jaraati irraa maqu akka harroonni gurguddoon jaarraa walakkaa bosona keessa turre jettee har'an tana diinaaf ergamtu kana qeerroon hin ergamu qeerroon garaadhaan hin bitamu qeerroon gurra qaba qeerroon maqaa qaba qeerroon dhama beeka qeerroon dhaloonni qubeedha dhaloota sobabuu miti harroonni gurguddoon warri duraanillee dantaa garaatiif sobamtu sun dantaa garaatiif dhaabbatte sun har'a sobamtee bakka hin taanetti kuftee salphattullee qeerroon amaanaa qeerroon itti kennee biraa kufe amaanaa goonni itti kennee biraa kufe amaanaa gootota irraa dhaalan qeerroon dabarsee hin kennu dhiiga ammallee dhiiga ofii gannaqee dhiigan kabachi. seenaa waggaa 100 dura roorroo harkaa farma muraasa dhiibee tarree duullee dhaabuma yaamsaa seenaa waggaa 100 dura kan harkaa fi harma muraa san dhiisnee tarree eeyyeen wannummaan gabrummaa har'aa kana nutti fidee waan kaleessaa san dhiisuu kenna garaa bal'atuu kenna waan dabreen galaanni dabre waan tareen galaanni tareen jechuu kenna dhiifama namaa godhuu kenna summii garaa dhabuu kennatu hadhaa arraba jalaa dhabuu kennatu hadhallee akka deebinee kufnee nu bakka itti nu cabsan san bakka silaa itti nu salaatanii nu sagatanii halkanii guyyaa dhiifama nu gaafatu malan san irra dhaabatanii hadhallee akka nu arrabsan ta'uuf taasise nuyi madaa waggaa 150 itti madoone san garaa bal'annee irra taruu kennatu rakkoo tanaaf nu affeere har'an tana hamsaan san nu yaadachiise. lolleetti injifannee duulaa gallee fannifamne waan baay'ee garree. Duullee lollee gallee injifannee gallee itti fannifamnee jedhe eeyyeen goonni Oromoo yeroo waraanaa yeroo qabsoof gabba'u kan duubaa gowwoomsanii itti dhiibanillee isa ka onneedhaan dura fiigee lolullee isa ka injifatee galullee isa garuu mootuu ka waggaa gale manatti gaafa nagaa argatan fannisan isa qabsaa'onni Oromoo har'allee sanuma ta'aa jiran kaleellee sanuma ta'aa turan dheengaddallee sanuma ta'aa turan asirratti waan yaadachiise Minilik gaafa san goobana daacee qabatee gantuu har'a gantoonni faarsan kana gantoonni faarsan kana ka Oromoo waggaa 150 cabteef kana sababa ta'eef kana gaafa qabatee biyyaan cabse yeroo biyya cabsee geesse kara baalee kana achiin kuteeni aangoo jijjiirraa kenneef raas godhe raas jechuun mataa dhametiire hoggaa achas garagaran qileewa shabbuuse na fakkaata mataa irraa muree raasima baan san irraa muree isaan kan barbaadan ittiin Oromoo cabsuudha malee Oromoo ittiin jiraachisuu miti haga fedhanillee Oromoon yoo isaanitti maxxante gantummaa sabaa qabaattee isaaniif galtee iyyuu isaan sun dantaa san bira tarraan wayita san morma irraa kutan akkuma goobanaatitti har'an tana dhamaatonni ilmaan goobanaadhaa sun lafee isaa barbaanneettee lafeen isaa isriisti qilee washaa dhaqaa laalaa jennaan isan meetti deebi'amsaa kiyyaatti. Daandii bineensota kalee deemaa gowwaan ganta kalee dhiiraa barree. Eeyyee daandii bineensota kalee gowwaan har'aa kun deemeetuma gandaaf gale kan Oromoon nijuu itti kennitee wanti itti kennitee farda itti kennitee baallii suuyiteef ilma ofii seetee Oromoon akka bara kana dagamtetti takkaatuun dagamne tambarana adda bara dammaqaa bara qaruutee kanaan tagadaa tana dagamteetu adda akkasitti gowwaan gandatti Sikoo mandoon sitti marse keeroof qarree guujii waboon sitti marse keeroof qarreen sitti marse keeroof qarree. amma mootu sirbarraa as deebi'eetiin hamzaadha waa jedha
Hamzaa namni hedduun mucaa xiqqaa kana hin beeytanii ijoollee shooddeereef areen itti margaa jirtu waggaa 7 dura 2014 yoon dogongoruu baadhe sirba harmeetiin yaadatama. Sirbi harmee suni daawwataa hedduu harkatuu baatullee nama 300 foyitu daawwate hedduu qalbii namaa cabse. Sirbi suni mootu sirba dhugaatii seenaa dhugaatii irratti sirbee sirba dhugaa qalbii nama cabsuudha. Hedduun keessa warri gara hafuurri aartii kun harkisu harki tokko sirba saniin beeytan Hamzaa yoo jedhan hedduun isaanii ammootu warri foddaa televiziinaa jala taa'u diraamaalee dhedheeraa miidiyaalee biyyaatiin dabraa ture gaafa biyya inni jiru achitti isa beeka diraama keessatti isa beekan hedduun isaanii namni kun nama umrii ijoollummaatiin aartitti makame. Tapha isaa sirba isaa harmee jedhu sana yoo ilaalle miirri gaafas inni taphatuunii fi miirri har'a inni taphatuun illee waluma fakkaata. Jibicha korma ta'u haadarratti beekanii gaafasuma irraa mul'atti mucaa kormummaan sagalee ajaa'ibaati qaba. Onnee ajaa'ibaatiin qaba. Onnee ajaa'ibaatiin miira keessa seenetti onneedhaan waan sirbuuf jecha dhugaa sirbi isaa onnee nama tuqaa. Akkaan hin jaaladhe akkaan bareeda. Kabiraa ammootu asirratti warri inni shubbisiise fi wajjin dalagee ijoollee beekamtii toora pilaatfoormii adda addaati irratti qaban ijoollee keessaa TikTok irratti beekaman ijoollee akkuma isaa baqatanii biyyarraa godaananii jiran ijoollee biyyarraa fagaachuun dantaan isaanii jireenyi isaanii itti ulfaatuu fi dinagdee jala ceehuun sabboonummaa isaanii hin irraanfachiisin ijoollee eenyummaa isaanii hin irraanfatin ijoollee eenyummaa isaanii lallaban karaa itti fakkaatteen akka itti toletti ijoollee akka Oromootittuu Oromoo bakka bu'anii famous ta'an ijoollee ajaa'ibaa tana wajjin taphatee ijoollee akkanaa jajjabeessuun nama akkanaa gara aartii fiduun ijoollee qaqqacalee ijoollee babbareedoo ijoollee jijjirtu ijoollee mul'ata qabdu gara aartii fidanii aartiin dabaaluun mataan isiituu booldingii tokko ijaarsa tokko isteeppii tokko ol deemudha. Hamzaa yeroo ammaa kana biyya ormaa keessa jira jireenya baqattummaa keessa jira. Bakka gaariillee jiraatu akkasittuu ammootu dantaan garaa isaan irraanfachiisne dantaan qormaanni jiruun biyya namaa itti ulfaattuun hin irraanfachiisne akkuma gaafas aartiidhaan saba bira dhaabbatu har'allee akka danda'utti itti rakkatee akkatti bifa kanaan nu biraan gahe. Kanaaf jecha artistii kana artistii ijoollummaarraa ilkee keessatti buqqifate kana Oromoon jabeeffatuun wal nama hin gaafachiisu tun dirqama. Mee yaadatu kanarraa naan bade gara sirbaatitti deebi'a ijoollee tan akka malee dinqisiifadhe akkaataan isaan itti uffatan biyya san keessa ta'anii akkaataan isaan itti shubbisan bakka maa'uu bakka babbareedduu akkasii bakka magaalaalee gurguddoo biyyoota gurguddatanii keessaa filatanii simpoolii isaanii waan ta'e tokko mallattoo isaanii waan ta'e tokko jala dhaabbatanii yookaan isaan sirban baay'ee tokko natti tolee jira. Hamzaa Hasan baay'ee tokko si dinqisiifadhe galatoomi jiraadhu warri isa wajjin shubbistanillee akkasumas warri isaaf dagalee taatanillee isa cinaa dhaabbattanillee waa hundaa warri isa gargaartanillee akkasumatti galata Oromoo biraa qabdanii mee Hamzaa itti fufi. Labsee wal dammaysee huursee dhakaan sitti marsi wal qeerroof qarreen sitti marsi qeerroof qarree walloo raayaan sitti marsi qeerroof qarreen sitti marsi qeerroof qarree. Jedhaniiti Hamzaan faa goolabanillee anillee ammootu jaruma faana goolabuudhaaf deema. Hamzaan dhugaa waan ajaa'ibaa takka qabatee jireenya biyya baqaa keessa taa'ee waan akkanaa kana hin dalagaa irraa dheedee Oromoon nama beekamtii qaban warra iyyineenummaan beekamtii kennineef jala fiinee warra akkasiitii malee ijoollee lafaa dhufaa kana humna kuufamaa lafaa dhufaa kana dandeettii ciccima warra qaban kana ol baasuu keessatti hanqina qabnaaf amma taphni kun sa'aatii 24 keessatti nama 15,000 hin laalamne hagamma. Alagaa jala hin deemna alagaadhaaf hin laalla nuti Oromoo miliyoona 60 jenna. Miliyoonni 60 kun bara nuti dhugaa of arrabsuullee nama dhibaa tiitisuma hunda lakkoofne miliyoona 60 jenna. Miliyoona 6 waan hin geenne silaa miliyoona 60 geenne Tigreen miliyoona 66 nu bira allama bilisoomte nuti miliyoona 60 har'allee gabrummaaf hin boonyu. Karaa hundaanuu nuti laafuudha.
internet irratti laafuudha sagalee walii ta'uu irratti wal jabeessuu irratti laafuudha warra gurguddaan immoo warra gurguddaa san qofatti ol hiixatuun fiigina warra lafaa dhufaa kana ujoollee akkatti wayita dubbattu laal ofirraa buqqaaste garaa nama geettu tana ujoollee qaqqacalee tana artistoota jajjaboo warra gurguddaan ufaarsinu kana waan hundaan caalamtu jiran dalagan kan hin mul'anne kan hin beekamne kan dhageettii dhabanii ukkaamaman kan dhageettii dhabanii awwaalaman artistoota akkanaa kana ol baasuun guddisuun mul'isuun aartiin yeroo ammaa kana online taate online kun ammoo waan ulfaatu miti online makanaan artistoota ta'e quba qabaannee artistoota ijoollee akkanaa jajjabduu tana laal ijoollee powerful ta'an tana ijoollee smart ta'an tana ijoollee akkanaa tana ol fuunee ol baasuun mul'isuun maal view amma mucaan kun yoo laalle 30 akkas qaba subscribe garuu namni kun nama diraaman biyya keessa irraa qarqaatitti aartii keessa jiru nama aartiiti namni aartii waggaa meeqa keessa jiru ani yoo xiqqaate waggaa 8-9 keessatti beeka ijoollummaadhaan mucaa kana keessatti beeka namni waggaa kana keessa jiru nama ijoollee jabanaa ta'e ijoollee miidiyaa fayyadamtu ijoollee akka gaarii miidiyaa irra dhiyaatu ta'e 30 qabaatuun waan isarraa mul'atu miti hedduudha namatti hin tolu YouTube isaallee guddisaa YouTube isaa wal jalaa share godhaaf subscribe godhaaf ujoollee akkanaa isa qofaa miti ujoollee lafaa dhufuu kana artistoota kana gurguddaan sun amma umriidhaan deemaa jiranii dadhabaa jiranii aartii keessaa galaa jiranii dhaloota akkanaa kana qaran warri jarri qarte kun warra dakana jiru kana guddisuun dirqama aartiin Oromoo irraa barbaaddu isiniin jedha kanuma jedheet walii galchi nagaa tan har'aatu murannee Hamzaa waliin shaa jechaate jirraa fayyaanota isin hordoftoonni keenyallee egaa warri leellisaa tuubii hordofaa jirtan cufti keessanuu hanga yoonaa nafaana turtanii na dhageeffatu keessaniif hedduudha isin galateeffadha naaf jiraadha nama boruu nuun haa jedhu hambaan naftanyaanun firan taatu mataa qabna seenaa hirminyaatu sirna naftanyaan ijaare kan Oromoon jibbee abaare wayitee bisuun taare goota fayyuu hidhaa keessatti nu bituuf dhamaati har'as ilmoo dhabdeet moossi tan Oromoo haati namnuu bakkee bifnu injifannoo goota dhiigan dhuftee dhiigan dheeyna imaanaa dhaloota seenaa waggaa 100 I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Yeah, what Oromo Faris.